beektaa warri beekne immoo yeroo dheeraadhaa fi mana keessa mucaa'u harki isaa natee miilli isaa iji isaa hundumtuu natee kanan gargaaraa ture jira. Isa immoo yeroo isaa keenyaan Waaqayyo gara isaatti fudhatee ergasii immoo lafa buqqisee isuma buqqisee deebisee waan naameef galanni Waaqayyoofata. Fakkaatu ture dhiphinni kaleessaa suni wanta darbamu simatu na fuudhee harka kee namni qabame silaangatamu kufee nafuu namni si qabu salphatu namni si qabu. Waldaa kanatti immoo guyyaa facaasaa isin warri guyyaa sanbataa dhuftanii guyyaa sanbataa beektu guyyaa facaasaa immoo warri guyyaa facaasaa dhufan wanta hojii Waaqayyoo sitti hojjetu yeroo baay'ee warri guyyaa facaasaa dhuftan beektu raajiin asitti kadhannaadhaanis erga Waaqayyootti dubbatus akkuma obboleettiin koo jette yeroo baay'ee naa kadhatu karaa isaanis Waaqayyo waan baay'ee natti dubbata. Isa dubbate Waaqayyo bakkaan ga'e kunoo Waaqayyo isa dubbate kaasuu na baachisee Waaqayyo iddoo kana waan na dhaabeef galanni isaa haa ta'u. Tokko immoo erguma mucaan kun karaatti naafee fuulli koo na jallatee ture. Nannaan achii booddee raajiin as hin turre. Mana kimira kennan nan dide raji mane gan jedhan nama mana akimiti nama kinini tamanu ramale astina garata me gale nama gale kinini ligim suran isa kana garu nan dide raji mane gan jire raji nin galani nan dufe obboleettiin tokko jirti amma garu asin jirtu tiijin jirti nu nama sadi raji nu na kadhatani miilli koo kunis yeroo sana lafarra harkisana dhukkuba ture. Guyyaa tokko naa kadhatanii fuulli koo ni jallate suni afurree ama waan inni irraa dubbate gaarii beeku warra dhaga'e beeka. Garuu fuulli koo guyyaa tokkittii naa kadhatanii guyyaatti deebi'a guyyaa fumma shan gidduutti naa deebi'e bakka fuulli koo kanaaf Waaqayyoon naa galatiifata. Tolee baay'ee isaa dubbachuu waan garaan keessi ammaatu baay'ee isaa jechuu akka hin dandeenye nan beeka garuu dhumeera jettee wayyaa gaddaa kaleessa uffattee boocha ture har'a garuu wayyaa galataa wayyaa bareedaa kana uffattee fuula saba Waaqayyoo dhaabbatte Waaqayyoo isa akkasitti moo'ichaan kaasuu guuchisee warra baduuf salphachuu kee eegan duratti nama galataa si godhe maal ittiin jetta? Waaqayyoof galata duwwaan dhiyeessa waan namarraa fedhu ni galata duwwaadha. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyo sina eebbisuma kan koo sirnaan jedhama kanan waaqeffadhu waldaa buqaalteenyaa addunyaatti wanti Waaqayyo nuuf godhe baay'eedha hunduma isaatiif garuu Saamu'eel dhalatee fuuldura keessan dhaabbata. Ani oolmaa Waaqayyoo yeroo jirutti gargaaramnanneeti malee yeroo hunda dhuga baatiin qabaani jiroonni nuti hundi isaa dhuga baatiidha. Maaliif yoo jettan immoo akka eenyuun gargaaretti nan gargaaree naan Waaqayyo kan koo adda. Tarii kunumtuu hojii taanaan kunumtuu arjoomuu taanaan umurii Waaqayyo naaf kennee mana isaa keessa dhaabbadhee xumuruudha kaayyoon ani qabu. Kanaaf waa'ee Saamu'eel dhalachuu isaatii wanti dhugaa ba'u gaaf tokko dhuga baatii iddoo biraan qaban waldaan gosa sumaa bu'aa Waaqayyoo kaas immoo gatii Waaqayyoo waldaa kana keessatti naaf kenne immoo umaattu shallaguu waan hin dandeenyeef bara Waaqayyoo naaf kenne mana isaa keessa dhaabbadhee xumuruu waadaa galee Waaqayyoof galanni isaaf haa ta'u. Kanaan hin baasuu danda'a yoo hin baasa ta'eef jedhee tan waan ayyaadeef guyyaa Waaqayyo sirriidha. Waaqayyo hojii isaatti dogoggoran qabu. Tarii isa seentutti xinnoo ishee itti dabalee waa'ee gara Saamu'eelitti dhufuuf guyyaa mucaan keenyaan ni jalqabaa deebiin itti boqotu raajiin akka tasaa tajaajila kooyyee deemanii turanii anaaf immoo kallattiin waldaan naadhaatti gaafas keessummaa
iddoo kana tajaajilutu ture isa simachuuf mana been nufi mucaan na duraa dhudhu immoo jimaata kan inni dhukkubsate qidaamee halkan sanbatatti bari'u sa'aatii 9 keessa fuunee hospitaalatti geessine utaalloodhaan ittanii fiddanii nuun jedhan makiinaan ittiin deemne sanaan ollaadhumaa deemnee manatti gallee ganama sanbata gaafatti bari'u beekan nufe keessummaa kana gaafan bilbiluuf ganaan gara piyaasaan jira naan jedhe naannoo sa'aatii 3 walakkaa yookiin amma 4 gidduutti bilbilli ishee baay'inatti bilbilama ture achi keessaa mucaan tokko as gidduu jirti kunoo ragaadhaaf Liidiyaa mucaan jedhamtu gaafan bilbila gadi ba'ee kaasu isheetu natti haasa'e dafaa kottaa naan jettee xinnoo na shakkeera garaan koo immoo mucaatiif akka isheen natti bilbiltu keessummaa sanatti hin deebisee bilbile ganaa taaksiin qabanne gara Meeksikoo ga'uufan jedhaa yeroo Meeksikoodhaa qabadhu sittani magaalaa naan jedhu fagoo jedhu hoteeleen fiigee manatti gale gidduutti gaafa mana ga'u mucaa du'aa baattee teessee boosi boor arraboo waaqayyo na kaaseera waan ta'eef bakka bu'aa sanaa kenneera waaqayyo waanan kanatu sirratti fedhee waaqayyoon kumadhu hin qabu anis isheenis mucaan waaqayyo fudhate sun hundumti keenya waaqayyoof mucaa isaatii isa barbaade immoo keessaa fudhate gaafa guyyaan isaa ga'u deebisee naa kenna galanni gooftaadhaaf haa ta'u kanaaf gaafa manatti galu mucaa du'aa baattee teessee harka isaas qabee ija isaas qabee afaan isaas qabee ilaallee bakka mucaan du'eera dubartoota nama sadii natti fakkaatu kan jiran ishee dabalatee mucaa ishee harkaa fuudheen daqiiqaa 5 waan tokko eenyutti naasofne ragaa dhaabbatee naasaara daqiiqaa 5 nama tokkotti naasofne akkasiin jedhe waaqayyo dhuguma naa wajjin jirta wanna ta'e milikkita naa wajjin jiraachuu keetii waan itti agarsiisin jedhee daqiiqaa 5 waaqayyo wajjin erga naasa'e booddee iddoon ofii kootii ciisu dhaqee cinaachaan isa ciibsee mucaa du'aa keessummaan kun akka inni dhiyaataa waan keessi koonatti muuf isheedhaan achi as deebi'ee waaqayyotu kenne waaqayyotu fudhate dhimbooyin hin gaddin waan waaqayyo godhuma waanan waaqayyo wajjin haasa'e waanan qabuuf garaa haadhaat akka hin dandeenye nan beeka hamman waldaadhaa keessummaa sana simadhee sagantaa xumursiisee deebi'ee dhufutti iddoo mucaa kana ciibsee dhaqxeen ilaalanii jedheeni warra sana lamaaniin immoo mana qulqulleessaa waan karaarra jiru kakkaasaa tokko wanti kana jedheef yoo gidduutti kun jeeqame sagantaan ganama kan waldaa kana keessa jiru akkan jeeqamne namoonni dhagaanii kanatti hin dhufne isa kana dhossuuf deebi'ee immoo keessummaan dhufe kun ergaa fidee dhufaara waan ta'e saba kana biraan akka ga'uuf sagantaa jiru hunduma isaa xumuree du'aa koo dhaqee awwaan dhadhadheetan sagantaa kanatti achi deebi'e gaafan deebuu namichi ganaa gaarmentii geera naan jedhee aspaaltiitti asii jibee fuudhee deebi'ee waldaa ga'ee sagantaa guyyaa gaafasii ture namoonni turte yaadachuu dandeessu yeroo addaa ture abdii masana keessa taa'ee du'a mana kaayeen iddoo kana waaqayyoon waaqeffadhe sa'aatii 6 lakkaa'amu torbatti gaafa xumurru ani gaafa isa kana fideen gara manaatti deemee sagantaa waaree boodaayyuu immoo kan jeeqamneef bulchee dhimmichaatti adeemalee jira gidduutti sagantaa xumuree gaafa manatti galu namoonni natti bilbilu waldaan keessa maqaa dha'uun gaarii miti natti bilbilu isaan dhaga'aniiti kan isaan dhaga'an immoo daganaa mucaan hospitaalatti deebi'ee akka lubbuun keessaa ba'edha. Agaadhaaf isheen jirti manaa fuudhanii ba'anii naannoo Beejing hospitaalii beektu salaaminsaa gaafa darban erga salaaminsaa sana darbanitti kan lubbuun keessaa ba'e mucaan du'aan sila mana kaa'ee ba'e daganaa namni ollaa halkan nu geesse sun ilaaluu gaafa dhufu atau dubbadhu waan ta'e waaqayyo gaariidha waaqayyo sirriidha galanni isaaf haa ta'u kanaaf gaafa kan biraa kun ta'ee jeetti qilxii keessatti fakkaata ammas kooyyeedha raadiyoo wajjin tajaajila turre deebi'aatu jiru as naannoo safaraa gaafa ga'u namoota hedduu waldaa kana keessaa natti bilbilan ergaatu dhufee fedhanii namni bilbilu kun maallaan jedha namoota baay'ee karaa durbaas karaa dhiiraas namoota baay'ee naa bilbilee maalarra waaqayyo manuma kee oolee naan jedhan waan saas naan gallee maannennaan bakka Saamu'eel dhalateera naan jedhe obboleessi koo tasheenii bilbilee akkanarraatti gammadee beeku naan jedhe achi obboleettii koo bakkeeliste dabaltee naa bilbilte namoota baay'eetu naa bilbile maaluma jedhe waaqayyo jedhee dubbanne gaa waan waaqayyo hammanni raawwiidhaan na agarsiisutti abdiidhaan eeggachuu dhaga'een narraa eegamu waaqayyo guyyaa isaa eegee isa harkaa fudhate deebisee utuu hin turin
waan isin nebu guyyaan saalle saatii seetu tannoo garaagara malee guyyaa dafe noorra mucaallalate guyyaa dafe noorra deebi'ee mucaallalate. Ameen. Galanni gooftaa. Sakan isheetii xinnoo ishee waan isheen turte keessa baay'ee ani namummaa koo keessatti irree waaqayyootti nan amana. Jireenya koo keessatti immoo yeroo hundaa bishaanis haa ta'u jecha raajiis haa ta'u galiilitti himaa isa biraan garuu qorichi hin dhabamu. Inni dhukkubsatti qorichi hin dhabamu. Ati yoo amantaan jedhee amma isa xumuraa kana wanta baay'ee nagarrame waan ta'eef isinitti immoo jedhee ta'e raajiin biyyee jiru sekendi magidduutti akkas jijjiire waan akkas wal jala fuudhee bakka kan akkas deebisee akka nama fakki fiitiin qabee yookaas afaan jallisu jechuudha. Nannee xinnoo sees rifadheera maan ta'uun jedhe achi mana qorichaa dhaqee gaafan jedhu lakkeette maal jennaan raajiin eegannaan raajiin garuu boriin galaan jedhe maan bori yookiin iftaan hin galaan jedhe isuma ni malee mana qorichaa na boo'ette dhugaadhaa kun hin jedhe dhugaa danda'uunaan jette bakka amma fayyideettaan jedhe gaafa isin akka jettu. Galanni gooftaaf haa ta'u. Maaliif akkas jedhe yoo jettanii isheen humtuu qoricharra humni waaqayyoo raajirra jiru na fayyisa jettee amanuun ishee anaaf ergaa isa jalqabaa ture. Dinqii isa jalqabaas ture. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Al tokko harka keenya walitti hubnee waaqayyoo Waaqayyo akka dubbatetti isa dubbate tokko kanan sirraa qabadee utuun isaan qomate idaa tokko utuun sirraan keewwate akka dubbatetti naaf raawwate har'a ulfinaan fuuldura keessan na dhaabe kaasuu na guchisee ammallee irra deebi'een jedhaa Saamu'eel dhalate. Waan waldaa kana keessatti argadhe san jedhe immoo isa ofii gootii kadhadhu isa ofii gootii waaqayyoota manu caalaa kadhati raajii yeroo baay'ee hojii baay'ee naaf hojjeteeran eenyumallee kanan dhugaa ba'ee dhageessaniittu kun hundumtuu dandeettii kootiin beekumsa kootiin ta'e tun taane kadhata inni onnee isaarraa dhugaatti waaqayyoota amanee namaaf kadhatu yoo mana nama dhugaadhallee inni amanee waan kadhateef anaaf mana goofta'eera galanni gooftaadhaaf haa ta'u harka keessanitti qabaatee waaqayyo sinaa eebbisu naa jedhani. Ayyaana isaasii baay'ee amma dhumaatti jabeessees yaada. Namni si qabu nagaafwana kufeera foo namni si qabu nagaafwana salphatu namni si qabu nagaafwana nyaatamoo namni si qabu nagaafwana.